السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبوليوانك يا فيديون كن أكا سيناتي وبولي ساكين كدير مرتولا يعني إساف دام سلامو دا مالف جنان بريفمني نبريسو دبيني نغرتي غنمو غلغلو دبتو يعني أكا إسلاماتي أكا آداء أروماتيس وان غرتي يعني وان فكوتو حقيقة بريفما تكون أركيني بريسي يعني جرانا نماتو غرتي دام سوري داما كدير مرتو سجالنا أواسف قبسويته أكما غافة توبته سربت إفتة والأفيري نبيتا غافة سانيس إن شاء الله يعني أكما سربت رافة قاتتي تقوم هواسا دور ليلسو ترتت يا كدير هواسا كي تقوم سالي لسي غرتي يعني إسان الدا برجاجيسو إسان الرد غرتي دانغا تركان فتشو سران برباچسو حقيقة آتي في ما أبان كتلن أواسا كناف واحد دوغوتن وانا ننقلن دوبا إن شاء الله تعالى ربي سيالا فيسو ديسي وانا كناتنا حواسا رقي فردو ولما إيتي رقي فردو هايوتا رقي فردو ديسي تي وان كنرا أبريسكي يكادير نجل جرتا كادير سجالنا أنا أبو موازي رامسا كوبلوما إسلاماتي قلبي را غرق قلبي تيتي سيدا برساكي قطن ولي قال لي يعني نمني الدنيا رتي أكمج أمانتي إسلاما كيسة تجرو nama jiruutu nama jiruuf dhaamsa dhaama nama jiruutu nama du'uuf deemuuf dhaama nama du'uu deemuutu nama addunyaa irratti hafuuf dhaamsa dhaama si jaalanna haqiiqatan atiis abbaan keetillee waa hedduu gootan yeroo abbaa kee arrabsan wallahi hin jaaladhu yeroo si arrabsanillee hin jaaladhu walii gallee wal qeequun waan jiraati anilleen si qeequuf mirgaan qaba atillee na qeequuf mirga qabda walii gallee wal arrabsuu immoo hin toltu akka amantiititti nabiyichi keenya sallallahu alaihi wasallam waan nuun jedhu المسلم من سلم المسلمون من لساني ويدي إسلام جتشون نما الرب ساتي فركسا نما راتيفة جران هيكو يرو غرتي definition رسولنا إبسان إنما المؤمنون إخوان جري غندت لالنك أمنا أمو أرومون توكو أفان تكا قبسوم لفاتين كتاخد أتكا مالي أرومون قد أتكا جرتو نرى بيتا سر بيها عمري نرى قدالا قبسو كيست اللي ندورة ترتي إمي دمتي tokkummaa kanaaf jara kanaatiif rakkatte tokkummaan san akka gartee yani gara biraatitti hin deemne haqiiqatan rabbi nurra haa jijjiiru khayri nu haa jijjiiru tanumaan siin jaa garteen dhaamsa obboleessaa waan gartee barreeffama ati gareef tana barreessi tokko waasii fi hamzaa jidduu warra barreessan tokko santuna jidduu ga'e hamzaanis obboleessa keeti anis obboleessa keeti atis keenya san dhiisiiti hatta goobanaa daacee kan nu miidhaa jirus kan nu nyaachaa jiru kan bosona jiru oromoo kan masaraa jiru oromoo kan sooshaal miidiyaa biyyaan baa daayisporaa keessa jiru kun oromoo maali warratti duuluun jara keenya waan fakkottuudha gufuu namatti taate ummata amantii biraa qaburraa hin arginu nama muhammadii fi ahmad jedhamu kanarraa waan akkan argu jira kanumaan siidhaama yaani rabbi subhaanahu wa ta'ala fayyaa fi iimaana hunda keenya wafaa kannu qabsoo tantee itti fufii wal jeequun waan jiraati obboleessa kee jawaarilleen arrabsin kan biraatilleen arrabsin gartee hawaasa kana bita seenaa guddoo qabda seenaan namni gaafni seenaan dhiisu osoo jiruuti gaafa osoo jiruu seenaa dhiise gaafa inni achi booda deeme seenaan isaa galmeeffamti jechuudha osoo jirtu seenaa ta'eef duraan balleessin kadiiro kanumaan siin jedha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu